Sigale. Tanaaf waan kana osoo ofirraa dhiiftanii isinumaaf gaariidha. Maquma gartee amantii jala deemtanii kanaaf gaariidha. Ani tiyyaa anaatu araarama isinii godhe hanga guyyaa qiyaamaa nama hunda akka hamzaa seetanii ittiin fiiginaa duuba. Sigale. Nama hunda. Waraqaa gosoota yaada'u nu baabachiisuu diddanii bara waan mata keenya haalli Ustaaz Muhammad Bayaan keessa jiru haala jabaadha wallaahi laazim haala jabaadha rakkoo ofirraan gaa'elee sodaataadha isuma dhugubaachuudha amma bilbilee kaane gurraalee ka jedhamu jala deemee dhimma argee keessaa ba'e dhimma maalii keessaa ba'e dhimma maal taata dhammatoo siniin haasa'an jiru nama gurra qabu fannaa haasa'aa lamadeen nama gurra qabaachuu qalbii qabaachuu qabda. Haalli isaan keessa jiran Ustaaz Hamzaa akkasumas warra dhaggeeffachuu barbaadan haala sirrii miti haala gaarii miti. Kacarraanaa bilbilee Ustaazaa wajjin ture Ustaaz Abu Samraddiin wajjin ture naa deebisee guruppiidhaan natti dabalee chumaan irra seenee nama bira jirutu kakatee nutti himee qabamee jira. Rakkoo ofirraan gahuudhaaf wallaahi laazim qabamee jira. Rabbina argu kanan ija kootiin argee akka inni itti jiru ijaan argee dhufeensi itti maaraan. Waa tokko wanti ana yaani na kijibsiisu hin jiru. Laayivii irra taa'ee miyuutii qabadhee itti dawwalaa ture akka dhaga'een waan kana jechuudha. Yeroo dhaqu akkiitti jedhamu akka sirrii miti namni kun yaala barbaada. Yaala barbaada matuma isaatiifu waa'ee maali piroofaayilii maaloo maal akkana jedhee akkasana jedhee tun taane ofumaafu yaalli nama barbaadu namni kun mataa isaatti qabuun yes karabbina argu jechuudha. Ani bar laayivii banadhee akkumaan dhaqettiin Abu Samraddiin ni naalte. Wallaahi wabillaahi kanin isinitti hin kijibne amashan bakka maraataa wallaananitti maraataa wallaannu ture amashan. Tole. Ijasaa keessa hoggaan laale as dhufee ummata maaliin jee wallaahi wabillaahi isiniifin kakadhaan jeen parsantii dhibbarraa humatti mamma bayaan akka fayyaan qaba. Amma isa hidhuunis faayidaan qabdu hadhooytuututti jira hadhooytuu mataa nama seentuu jira obboleessa kee. Tawaanuma namni irratti kana si godhe qofa irratti itti diddu amma silaa jaalala amantii irrattis taate keessumaa baadarguma ta'a. Uummata akka gamana Lakki baramma ustaada yeroo amma istiil amma jiru kana mucaan bira jiru unu waarakna wajjin jira ani amma ani kijibarratti abbaa fedhan deeggaru ustaada wallahi lazim kijibarratti abbaa fedhan deeggaru Muhammad Bayaan dogongoro hojjetee jira as gubbaratti hojjetee jira Digalee waan islaamummaa xiqqeessullee godhee jira ho'ettan godhee jira an akka Abu Samraddiinitti garuu fayyaan jiru ammaan tanatti nama lubbuu ofii dabarsuu deemu nuti Muhammad Bayaanii gargaarsa wali qabaaf hin jenne hoottaa gargaarsa wali buufnee wallaannaa isiniin hin jenne warra akka hin dilooyne jara keenya namni kun ammatti dhukkubsataa jira namni bira jiru kunilleen aboo aangosaanillee firaanillee isaa wajji tokkoo miti garuu namni kun nama dii wajjin baranne wallaahi wabillaahi watallaahi Abu Samraddiin aan sin beekaa mucaa kana qabuttiin jira ar'aan tana naan jee bilbilli eegaa tiktookiin irraa gubateellee bilbilli harkaa fuudhamee booda wanuun kijibuun waa kana bira jira nama shantu mana keessa jira naan jeeti mana keessaa waa takka dhabee jee mucaa ammoo ni dhukkubaa jee nuti wanni jechaa jirru namni qaama naannoo san jiru mucaa akka wallaanuu qofa wallaannatu qofa haadha abbaa biraan gaheeti mucaan nama na wajjin haadha abbaa isaa biraan gahu qofan fadhaa akka lubbuun isaan baane ifaa qabachuu faatti fiigaa jee amma si jara keenya namni akkamitti hanga du'a namatti wali gammadaa barra yoo dogongorri illee jiraate du'u akkas ta'uu qabda wallahi lazim. Wayyaa sin ustaaza koo dhiifama waa tokko hin dabarsuu barbaadaan warra jala deemtanii wallahi mana Ustaaz Hamzaa ta'e mana mana koo ta'e nan baradhaadhu dhimma kanaan mana koo kottaa achitti dubbannaa sidii galee obboleessoo waa tokko hin godhiniif ofiifuu faamilii isarra darbee siyyuu manatti qallabu duubaa qaba namichi dhageesse waa tokko hin godhiniif ajjala deemte eenyu waa si gaafate moo eenyu waa si hin jedhe yaadumatti kennin Rabba fayyisus hin jedhin maalis hin jedhin dhiisi deema jala. Wallaahi miira keessa dagalchitan.
Hai. Desi Mubarak itti. Obboleesso. Illaa komantii ilaallu wallahi argaan Birrii jiru. jimaa Miintoodha. maaloo Warri nama wal kanaa jettanu. Birrii jimaas jimaanis kan jira. Birriinis kan jira. Maal laman? Maal lamee uummanni sun jara keenya. Adaraa gaafa haasoftanii booddee hadhoo darbadhee isin keessa buusan immoo karaarra bu'a. Bakka itti argitan hin qabdanu afaan keessa qabadhaati zimmedhaa ta'a isin ilaallatu kun dhimma faamilii qabaa faamilii isaatirraa dubbataa jira sin laallatu adabadhuu harka keetiif intana qollofadhuu dhaqee ciisi suma tokkotu yaalchisee nama tokkotu waan inni barbaadu godhuufii danda'a jaruma keessaa jechuudha. Afaan biraan haasofsiiftanii booddee wallaahi ustaazota isin kabaje malee jechuudha. Jirutti kenni jedhan nama bira jirutti kenname warabbal ka'abaa jechuudha. Maal ustaaz Abu Sabra anni shi nan kijiba hayyee waan barbaadan naa jedhu ustaaz Abu Sabra dini respect gochuu qabdu nama si bira jirutti kenni jedhanii ana salaamu alaikum Abu Sabra dini jedhan mallattoo jinsiniin ana Abu Sabra dini jedhan ustaaz sin beeka jedhe akkas jedhee waan dubbatamuuf waan dubbatamne itti dubbatee ga'e rakkoo jabduu keessa jirra akkas ta'e qorqorroo akkana godhee harkisaa akkana ta'e maal jedhe fuulli isaatu nama fakkaatu viidiyoo balate jechuudha yeroo ammaa kana waa hunda dubbatee namni sun ragaa ba'ee kakatee wallaahi billaahi tillaahi jedhee kakatee Abu Sabradii waan gootan godhaa an muudii tokko jira jedhe gaayaa namni sun nama cimaadha iyyuu muudii wayii kaate jirti muudii akkanaatii jedheen ofii kootii jedhe zannii badee zannii tangalee akkanatti tangalee dogoggora takka galee of himee waa dubbatee achuma keessatti immoo waa uumamte tumanuu akkasitti jirru waa uumame rabshaa jammare wallaahi laazim waan gurri keenya dhagahe waan argine ana rakkoon qabu ustaaza Abu Sabraddiin jechuun immoo nama kamii akka isaan ta'an utuu beektanuu koomeentiin taane barreessu Abdurrahman Muhammad nama jiru nagalchi ifama mubeeyye Abdurrahman Muhammad nama jiru isa bira jira nagalchi faayidaan nuuf hin qabu mucaa amma urgojitu kanarraa yaadallee nu hubadha mucaan haa wallaanamu namni gargaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada waliin nu gudoomsi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belayan namni nama biran jira salaam fa nama anja kuno dirmachu namana dufte girte kuno mun sid misba afani akkati jirun singar sala kuno mana wajj qabani ila Galatoma wallahi. Gurbaan maraatu muzaahira. la lama isin agarsiisan la kuno Warri sanni badaa ture afaanii waa hedduu albaan irraa qabatamtanii. Jamal Ali tokko faallaa lijuu kun asila taa'u jira. kanuma bar namni man fadaasa Lakki Jamal Ali keessa hojii asirraa hadisee buu ture sun sunfaamee waa dubbatu laalaa lijaan. Ittiiniisi turuu teenya rakkoon. Bani video garaan jiru Abdurrahman. Isa guddisi